Jaarsuma wayyaan jarjejja sheeka wayyaan jarjarin kuulle ko nazaafaa qabdi. Sa'aatii godhaa fi jedheen. Sheenni wallahi nazaafaa qaba inni urgaa kuulle. Sa'aatii godhaa. Urgaa banni urgaa hindi ne banni urgaa wa. Maashaallah tabarakallah. Wallahi sheenni haalaan urgaa sheenni nadaafa eeggata. Siigalteen hin beeka dhibbatti hin beekatan. Immoo garuu sheeka jaarti sheeka tokko jira ha ummata salaatuma rabbi kana malee jaarti sana akkanatti ilaala tokko jira jaarti hojii warra Kuulle inni asittuuwee miti ennu asittuunu yuu dhibe wallahi inni kanaa kun asittuunu yuu shannaqe. Maa mana kuullee kana dhattan maa kuulleedhaan haasoftan maa kamaal abdallaa birrattan maal jinnii gootan miisajii meeqa nutti ergaa oolu nu yuu dhibanii asittuuwee dhibne. Wallahi mee maal ifa siraa baqadhamaa. Maalaan sirraa baqadha ani qomoo kooti ati anaaf lafeedha anaa maal. Kasi sheeka gurra nyaadha si galtee namni gartee sheekummaan sun amma kabajaa ofii eegaa jira malee osoo ilmiidhaaf deeme nama tokko ka bunnaa beetii keessa jirutti dhiyaate nama tokko gartee waan rabbiin jisan itti himee akka qalbiin isaas deebitu osoo godhelleedha irra filatama wallahi Wallahi irra filatama. an kanan qoy shee ustaada kana buusi kuulle onaan bulte ta'e oowwal wajjiniin deemnaa ilaa jannata alfirdawsiitti jette buusi. Natti bareedanii buusi jaaqaa ustaada kana. Kuulle. Dhagaye. Wayyi. Ani afati har'a waliin barre akkanan buusne ishee. Wayya rabbi. Ani bar rabbiin kiyya kun du'aa dinqeetu mana anda qabala wallahi garee fuuti sheeka kadhachaa jira. Wallahi qalbiin an cabsinii buusi. Mee dhaabbatu kaatisa Salaamiin keenya ustaad salaatan nattanusi. Dhugaa sagaleen fa'aa nuti dhiyaachirraa barsee isin deema makka ga'ee isin hin bira. Taayibii jira malee bakka hin jiru. Maal makkanii fi xaayii fi kiiloo muraasa walirraa fagoodha malee maal? Garuutu maal akkana qalbii wal cabsuun hin ta'u beektu eddeetti wal arginaa fuutu wal jechisiifan hin qabnu ani ibisin. Ni jira walamaan hin dhufaan bar makkaan. Isaa wallahi waan akkana hin ta'u. Rakkinan qabu ofii wal jechisiifannaa. Ustaz Jaafar deema amma gara salaataa nuti dhiyaatu. Ayyee gaafadhu isaan gaafadhu waan tokko nan gaafatin. Way ati maa kattii naafta subhaanaka yaa rabbi. Wallahi nan hinaafan kuulle nan hinaafan hin jaalladhu wannan jaartii afur hin barbaadu jedhee sababa baay'ina affaa kanaatti dandee achi dandee ciisuu eeguu jaraa biraan danda'u jedhee wannan jaartii afur didee sababa kanaatti kuulle. Laal anaa siiraatti taba jireenya kan kee rabbii wajjin dhaggeeffadhu mana lama jaartee hulaa asiin gootee hulaa waliin baaftee fi qolloftee lachuu tana sulaatti qolloftee fi jira kun qabu. Siiraatti taba maal jechuudha? Tartiiban sii godhe. Lakki wallahi ustaaz tartiiban sii godhe jechuudha nan beekan irraan faaman. Ayyee ati itti fufatti kan isaanii dhiisi. Akkas tartiiban godhe. Ati dummaadhaa dee. Akkas jedhiin ilaalti. Haasaan nam takka hin galu kan namni nama galchuu qaba. Siifarratti boggaa siin jettu maal jechuudha kanne? Baabul hubbil annisaa jechuu qarataniittu. Akka gaariitti achi qaraan yoo tasa. Irra guddaa achi qaratanii jiin. Wallahi ana sama jaalatti jaalala kana keessatti yaadaa isaa naaqisa isaa kaamila isaa hundinuu isinii galeeraa hubattanii akka gaariitti itti dabalanne tuuffatul aruusiin fa'aa itti dabalanne ishee Jaafar. Tuuffatul aruus waan jedhan Allahu akbar Allah. Tuuffaa kitaaba bareedaa kitaaba tuuffaa jennaan. Nan beekaadha. Gaafa